Amma isabat harar gamuudhaaf hagar raabate sirbake suma anaaf dawaan jedhu yookaan odaa garaa da'u akka hawaasaatti baay'ee siif jaallanneera. Galatooma Filiippiin isaa sirbuma hindi fakkaatu ture. artistoonni keenya akkuma nama kaanii hojjechuu waan danda'aniif anis hojjechuu danda'eera. Sirba sana lafa gurgurtee hojjette jechuudha dhagee. Dhugaadha. Hin ulfaatu lafa gurguranii sirba hojjechuun. Lafa gurguranii sirba hojjechuun ulfaatullee seenaan lafaaf lafee hawaasa kootii addunyaa biraan ga'een jira waan ta'eef humaayyuu natti hin dhaga'amu. Sirba amma dura hojjette kan caaluun uummataaf dhufaa jette jechuun dhagee. Hingam dhugaadha. Audio isaa Heeroon Istuudiyoo qindeessaa muuziqaa artist Jamaal Hussein biratti hojjedheera. Viidiyoo qofaatu naaf. Amma hoo maal gurgurtare? Waan takkaan gurguru. Akkam gootare? Akkam gootanii wayyuu Eenyuunan jedha. hawaasaan egaa. Maal jechuudha? Kaleessi har'a miti. Har'illee kaleessa miti. Suni guyyaa dukkanaati. Aartiin ammoo kan hawaasaati. Hawaasa bal'aa waliin hojjenna. Wal cinaa dhaabbanneeti. Kilippii marsaa lammaffaa dalagdu kanaadhaaf sagantaa ispoonsaraa qopheessitee jechuudha dhageera. Yoom? Boru jechuun sanbaa xiqqaa laayiviidhaan galgala keessaa sa'a tokkorraa eegallee tiiktookii Idris Ibrahim irratti kan wal agarru ta'a. Dhageessaniirti hin dhageenyeen hin danda'amu. Walirraa nafamu nurraa hin hafinaa. Bakka jirtanitti nagaan sin faanaa ta'u. Nagaan siniif haa baay'atu. Nagaatti isin jaalladha. Waamicha keenya dhageessanii inaftan kan jennu abdiin qabna. Oromoon bakka jirrutti waliif haa dirmannu. Aartii keenya waliin haa guddifnu. Nagaaf jaalalli isin waliin haa ta'u. Nagaan na turaa isinin jaalladha. yaa bareedu walloo mucaadha weekeessa koo battalaa jale waa'ee seetoneessa afaan lagaarratti waa'ee seetoneessa. Mucaa sabaa sanuu kan walloo ilkaan naachaa jidduutti dhalatee guddatee Muhammad Sayyid Hussein yookiin takkittii sabaa isin hundi beektanii sirbisaa amma dura sirba tokko qabaa amma immoo sirba bareedaa qabatee dhufaa waan jiruufi hundi keessanuu mana Idris Ibrahimitti yookiin immoo tiiktookii Idris Ibrahim irratti boo saabiya kanatti sa'aatii 3 irratti hundi keessanuu hirmaadhaa isiniin jedha. Lammitu lammiif birmataa mucaa kana jabeeffattanii akka innis jabaatee aadaaf seenaa safuu gootummaa dhiirummaa biyya sanii baasu akka wallo qofa osoo hin ta'in godinaalee Oromiyaa guutuu akka dalagu abdii irraa qaba. Mucaa lafaa dhufaadhaa waan qabdaniin bira dhaabadhaa. Hundi keessanuu galatooma ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa isiniin jedha. Tujiru kanaafuu sagantaa kanarraa akka hin hafne abdiin keenya guddaadha. Kadarbeefillee akka humna godhatanii dhuftanillee onneen keenya dhibbaan dhibbatti itti amaneeti kan jiru. Har'allee akkuma kaleessaa borullee akkuma har'aa isinin jaaladha, isinin kabaja, jaalalan dhabina, wal maddii dhaabbachuu hin nuffina, waliif dhaabbannaa, waliin jiraannaa, wal jaalannaa, jaalalaan moonaa bakka yaanni keenya nagaa ta'a. Jaalaf kabajni isin faana haa jiraatu isinin jaaladha.